Reessaa mana mareetii akkasumas immoo koree hojii raawwachiiftuu Izeemaati. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu Izeemaati. Egaa akka naannoo Oromiyaatti manni maree keenya hojiilee gurguddaa ji'oota darban keessa hojjechaa baheera. Hojiilee gurguddaa keessaa inni tokko barana dhimma filannoo jira. Filannoo marsaa torbaffaatu jira. Filannoo san haqa qabeessa bilisaa fi sirna dimokiraasii dagaagsee olaantummaa seeraa kabachiisuu akka danda'u goosisuu keessatti gaheen paartiilee siyaasaa maalii kan jedhu kan irratti mari'achaa turre. Egaa kana godhuudhaaf immoo waan baay'eetu barbaachisa. Tokko murannoo kutannoo gara mootummaatiin qaama paartiitiin jira. Murannoo immoo paartiilee morkattootaan wal qabatee jira. Akkasumas paartiilee mana maree walootiinis kutannoo barbaachisa. Kana gochuudhaaf qaamni mootummaa deeggarsa guddaa nu godheera. Deeggarsa nu kenneera. Bajeta gara birrii miliyoona 10 ol nu ramadee akka hojii kana gaggeessin waajjira nu kenne kan kana fakkaatan nu godhee jira. Kun egaa haalli mijaa'ee booda filannoo kan dimokiraasaa amanamummaa hirmaachisaa akka ta'u maal hojjechuu qabna jennee akka mana mariitti mari'achaa karoora baafachaa turre. Godinaalee Oromiyaa 21 irratti mana maree hundeessineerra. Akkasumas aanaalee 213 irratti mana maree hundeessineerra. Mana maree san irratti hooggantoonni mootummaa daka jiran akka godinaattis akka aanaattis waan barbaachisu hunda nu godha. Wannoon kun gaggeeffamaa tureera. Keessattuu immoo komiiwwan dhiyaatan jiru. Filannoodhaan ol qabatee duula filannoodhaan ol qabatee komiiwwan jiran gama mootummaatiin deebiin itti kennamaa guyyaa tokko yoo baay'ate guyyaa tokko yoo xiqqaate immoo sa'aatii muraasa keessatti deebiin kennamaa hidhaadhaan ol qabatee baanarii tarsaasuun ol qabatee komiiwwan adda addaatiin ol qabatee duula filannoo gufachiisuudhaaf qaamni adda addaa yoo gaggeeffamu caasaa mootummaa daka jiru akka godinaattis akka aanaattis jiru furmaata nu kennaa deemee manni waloo paartiilee siyaasaa naannoo Oromiyaa marsaa kanarratti marsaa torbaffaa filannoo marsaa torbaffaa kana keessatti komii tokko malee akka olii galaatti jechuudha. Komii jechuun komiin deebi'eera. So hin dandeenye jedhamee gara miidiyaatti fi gama mana murtiitti kan deeme gonkumaan jiru. Namoonni tokko fi paartiileen tokko keessattuu immoo naannoo Oromiyaa kana dukkana godhanii ilaalu. Naannoo Oromiyaa kana keessatti filannoon hin gaggeeffamu jedhanii ilaalu. Akka qorannoo nu qabu, akka mana mariittis, akka paartii keenyattis, akka boordii filannoos irra naannoo Oromiyaa ilaal guutuu Oromiyaatti naannoo filannoo 178tu jira. Kana hunda irratti rakkoo tokko malee filannoo gaggeessuun hin danda'amu. Nuyis har'a asittis teenyee kan gamaggamnee irratti walii gal bakka hundatti filannoon gaggeeffamuu hin danda'u. Bilisa ta'ee jiddugaltummaa qaama kamiyyuun ala filannoon gaggeessamuu hin danda'enne. Kana jechuun garuu dhibbatti rakkoon hin jiru miti. Rakkoon xixiqqoon immoo rakkoon xixiqqoon sun dhufanii filannoo kana booressuun filannoo kana dukkana gochuu hin danda'an. Waliin ta'aa marii fi marabbaadhaan hiikaa deemneera. Kanaafuu yeroo ammaa kana keessatti guutuu biyyattii keessa akka Oromiyaatti filannoo guutuu gaggeessuu kan danda'amu naannoon jiru natti fakkaatu akka yaada wannoo qabnutti. Kanaafuu manni maree keenya kana hojjechaa turee jira. Hanga ammaatti paartiin hin danda'u asitti socho'uu hin danda'u. Bakka kanatti na hudhamee jira. Deemuu hin danda'u jedhee kan nu dhiyeessee jiru baanariidhaan ol qabatee hidhaadhaan ol qabatee koomentii nu kennu san bilbilaan qaama mootummaa waliin taane furaa deemneerra. Ji'a darban lama kana keessatti komii 9tu nu dhiyaate akka mana marii keenya. Komii 9tu nu dhiyaate akkuma duratti siibse komii tokko sa'aatii muraasa keessatti. Komii tokko immoo guyyaa tokko keessatti qaama waliin dubbanne hiikaa deemneerra waan ta'eef manni maree keenya ijaarsa sirna dimokiraasii filannoo baranaa filannoo bilisa ifaa fi haqa qabeessa akka gaggeeffamu hojii hojjetaa jira. Haala ammas arginuun sun kan dhugaa ta'uusaa kan mirkaneessinu. Kan addan godhu keessattuu manni maree waloo naannoo Oromiyaa fi Oromiyaanuu kan adda isa godhu mootummaanis bajeta nu kennee jechuudha. Kan adda nu godhu miseensi mana maree 42 qaba. Mana kana keessatti mana maree keenya miseensi kan ta'an nama 42 qaba. Namni 42 boruu jalqabee wabbaatti fudhata. Eessa deema? Naannoo filannoo inni itti dorgomutti deema. Bajeta hin kenninaafi bajeta mootummaan nu ramadee jira. Bajeta sanarraa buufnee hin kenninaafi naannoo filannoo isaa naannoo Oromiyaa irra deemee isa amma duratti siin jedhe nagaa fi nagaatu jiraan jedhu ija isaatiin haa laalu. Laalee yoo rakkoon jiraate haa gabaasu. Yoo rakkoon hin jirres gabaasa nu haa godhu. Nuyi qaama dhimma ilaallatuuf hin kennina. Hagas mara itti dhamaanee mootummaa waliin taane manni maree waloo kun hagas mara amma boruurraa jalqabee haga roobii dhufutti miseensonni mana maree keenya gara naannoo filannoo isaaniitti hin deemu. Achi gabaasa fidanii dhufu. Haga namara dimokiraatawaa ta'ee haga namara ifaa fi bilisa akka ta'u. Haga namara daka deemamee waan lafarra jiru akka ilaallamu hojiin hojjetamaa baheera. Egaa nu jaarraa 21 irra jirra.
jaarraa 21ffaa biyya keessa jiraattu biyya itti nyaattee itti dhugdee itti jiraattu keessatti maatii irratti jiraattu keessatti filannoodhaan qofaan mootummaa hundeessa yoo jedhu lakki afaan qawweetii yoo jette ofitti dhukaasaa jirta. Lakki filannoon kun hin gaggeeffamuu hin ta'uu gufachiisuu qabna yoo jette sammuun kee sirriitti yaadaa hin jiru. Maaliif filannoon gufatamu rakkoon biyyattii irratti yoo uumamu deebi'ee maree suma kan ittiin adabamu. Kanaafuu kan ta'uu qabu rakkoon gaaffiin yoo jiraate gara mariitti haa dhufu. Gaaffiin yoo jiraate haa teenyu. Yeroo ammayyaa jaarraa kanarra dhiisiti Oromoon waggoota kumaatamaan dura mariif maraffaadhaan sirna gadaatiin taa'ee mari'atee kan balleesse adabee kan badiin irratti raawwatame kaasaa kafalaa gumaa kafalaa saba ittiin jiraate saba guddaa kana. Kanaafuu jaarraa kana keessatti immoo aadaa kanas dhiifnee aadaa yaadaas dhiifnee gara biraatti deemuun nama hin yaadde nama wannoon godhu hin deemsisu dhaaba kamis hin deemsisu. Kanaan ala immoo ani marsaa ja'affaas marsaa shanaffaa irrattis hirmaadheen jira filannoo. Filannoo ani beeku lamaanirrayyuu filannoon kun the most democratic jechuu hin dandeenya. Itti fayyadama miidiyaa yaada kee ibsuu socho'uu duula filannoo godhuu akkam ture. Mee nama meeqatu hidhame dirree dimokiraasiin bal'ate yoo jennu mee paartii kamitu haqame akka atti duula filannoo hin gaggeeffamne eenyutu si fuuldura dhaabbate godhameera inni kun. Qaamni godhee jiraate gabaasaa yennaar. Kanaafuu yoo laallu filannoon marsaa torbaffaa kun the most democratic, the most facilitated jechuu hin danda'ama. Inni saddeettaffaa irratti hoogannu immoo perfect democracy kan ittiin hundeessinu waan ta'eef qaamni kana gufachiisuu barbaadan gufachiisuus hin dandeessanii nuyis hin baasu biyyas hin baasu isinis hin baasu. Kanaafuu gara mariitti gara marammaatti dhufa. Keessattuu immoo qaamni alaas diina Itoophiyaa diina biyyatti kan ta'es isinitti fayyadama waan ta'eef. Isinitti fayyadamee biyya jeeqa waan ta'eef biyya adda ciccira waan ta'eef gaaffiiwwan sabaa fi gaaffiiwwan biyyi gaafatu akka hin deebine godha waan ta'eef isaaniif gajjettanii akka isinirra ba'anii fi akka isiniin gulufanii dhufanii nu jeeqan hin godhina deebi'aa kan jedhu ergaan dabarsa.